Ana baqqalu, sadhatta kottas mee nyaanni sun hin bilchaanne kakaatatiin hojjetta. Maali abbaa baqqalaa harkuma laman qaba reefan hojjechaadha mee xiqqoo ishii obsi maalinni kan kee kun obsuman qabu wantumtu hunduuyyuu ammuma natti kennitee moti amma suuqii dhaqee too bitee dhufe lukkuu kana garuu obsi mee daqiiqaa muraasa wayii fixuuttan jira. Halloo mucaan kun si dhibaa oolee laata baay'eema tokko sodaachaa bulee akkanatti warafaan baay'atee too marmaraa sanii turre kennee tanan galee waraqata wayii nuuf kennanii jiru eeggadhaanuun jedhe namichi dallaalaa suni daangaan qabu intala koo kan ala kana deemu kan amma kee xiqqishuma si caaltu fa'a hundumta akka jiruun biyyuma alaa kanatti deema maalumaaf hin jedheen. Namni biyya Itoophiyaa keessaa guma jiruyyuu natti fakkaatu xiqqaadha guddaadhaan jedhu jaartiidha jaarsan jedhu dhiira dubartiidhaan jedhu biyyuma ormaa kanatti imalaa jira. Anallee waaqayyo na gargaaree achi gahee abbaan baqqalaallee haa dhufu si fideeto maal abbaashii jireenya gubaa kana keessatti gubanna maal achi deemnee ormuyyuu wayii agarree jennaan deema waa achi keessatti arginaan silaa makiinaan hoggaan jijjiirama maashiniin hoggaan jijjiirama jedhani kan Itoophiyaadhaa qilleessi bubbisuu dide kan isaanii bokkaatu rooba ta'uu oolu birrii waaqarraa ani kan isaanii kunumtuuyyuu baay'uma ta'een nagarrame yaa ganniiko. Kanaafiyyuu atis yoo waaqayyo waggaa sadeen takka yoo dabalatte hin deemta anillee nan deema abbeetillee si fidee hin dhufa akkasitti baqqalaanis hin guddata abbaan baqqalaallee baqqalaa jedhee si jedhee fidee hin dhufa yoo waaqayyo jedhee mana gaarii na ga'e sinee waama yaa ijoollee koo biyyuma kana keessaa mee biyyuma ormitti deemaa jiru biyyuma ormitti malaa jiru kanatti mee hin deemname waaqayyo nagaa nuuf haa godhu mee jabaa'u biyyuma keenya fi hin deemnaa mee ka'ee tanaan daa'ima kana raffisee too nyaata siniif dalaga manni tokkollee hin qulqulleeffamne mee duran mana kana qulqulleessee booda nyaata sinii hojjedha anis qursii nyaanne abbaan baqqalaallee nyaate ati nyaatte issee baga nyaatte waan naatumti nyaachuu kooti dhaqee mee manatti san qulqulleessa odoo namumtuu nu tolseeni manumti qulqullummaa qabu torbee tokkooti namni ol deebi'ee mana kana qulleessu hin jiru waanuma biyya ormaa kana yaadna malee waa'ee mana keenyatu yaadaan jiru mee ka'ee mucaa raffisa akkasitti mee na eegi. Meeqoo soofawwan kanniis sirreesse tananii lafa kanallee namni xaragu hin jiru maaloo akkanumatti ta'a lafa kanallee xaragee mee wantoota tokko sirreessee manuma kana bareessee lafa godhamee silaa ani qulleessu isinitti madeen bitaniituma qoshaashichitu maaluma amalli keessan hin jedheen silaa mucaa xiqqaa yoo ta'e lafa taa'ee hin ka'u tokko anumatu qabatee ta'a kanaaf iyyuu mee amma qulqulleessee tanan ka'ee wannuma tokko sirreessee deemee nyaata san hojjedha abbaan baqqalaa samma yoo dhufe akkuma waan anani manatti ol deebi'eetuma taa'aa oolu isatti fakkaata hojii harka koo keessa jiru tokkollee argaa hin jiru innis naanaa hin jiru mee ka'ee tananii amma danda'amtu ta'e hojjedhee tanani nyaata sassinii hojjedha mee atillee ka'ii na gargaari mee shunkurtumallee ta'u naa muri mee dhaqeeti mee talakoo wanuma tokkollee ta'u mee na gargaari silaa na gargaarta kuma ilmoo namaatti mee ka'ii shunkurtii wayii naa muri mee waan nuti siyaa heebbisu anillee mee dadhabe dhugaa odumaa namuma tokkollee nu qaxxaree abbaan baqqalaa har'a boru jedha gaafa deemte jedha gaafa nan deeme mee kaamee siniifaa qaxaru gaafuma nan deeme sanuyyuu mee kanumta waan tokko sinii gootu mee yaa ta'u kanammaa baay'ee mallee nama dhibu. Dhaamotii kanammaa kun baay'ee dhibu ganama riibaa ka'u inni fooxattii isaatiif ulee isaa qabatee deeme algaa afaa jira maalii godhaa jira ani gaafuman irraa bahe akka mootaa namichi kun garuu rabbuumti na argisiisu waa'uma namicha kana waanuma akka inni ta'u. Hunduu jaluma deemamee ashkara ta'aa fi maal inni hojii tokko yoo na gargaare amma ganama yoo riibaa ka'e algaa kana yoo afeetoo gara riibaa gara hojii yoo deeme gara wariitissuu yoo dhaqe maal qaba ammame rakkoo maalii fida yoo afime
namni akkuma algaarraa dammaqetti ka'ee ulee qabatee deema. Namni kaayyoon qabu, namni jireenya hin qabu, hojjetu waa nama hin gargaaru. Maali nyaachuu bichaadha. Nyaachuu qofaadhaaf dhalate namni nama. Tokko yoo tokko hojjete tokko hojjeta. Harka wal qabaniiti bara dabarfatan malee tokkorratti gatanii baran dabarfatan. Barruu namaan dabartu. Ayii abbaa baqqalaa garuu cubbuun koo lagas hin dabarsu. Waan dhumti na argisiisu biyya maalaa san deemeetu mani maal akkaati taatu qofas si argami. Rabbumti waa'uma kee kana qofa na argisiisu yaa abbaa baqqala. Cubbuun koo lafaa muti qilleessa irrattuu sin dhiisu. Ayii akkanarraan si faana dafqee hojii 90 hojjedhu namni si hojjetu hin jiru harku. Nyaata hojjechaa asiin mana qulleessaa asiin uffata isaanii miccaa asiin daa'ima qaba harkuma meeqan qaban jedhe mee abbaa baqqalaa waan dhumti si argu guyyuma tokko mee na gargaaruudhaaf waan dhumti garaa kee haraasu garuu ayii asiin kaan godhaa kuni guyyaa wayii mimmaannis ta'e dhiiga boowuu waddaa qoy waan dhumti na argisiisu mee ka'ee tanan amma mana kana qulleesse tanan shirtimeetii tokkollee dhiqee achi deemee meemmoo amma misaan hojjechuudha qamisaa san hojjedhee yoon ka'e immoo uffata miiccatu naaf kana yoon harkaan qabe kana tafa garuu kana keessan daa'imnis ka'ee makara dubartii jedhanii silaa warqii jechuu ni qaban. Goonaa mootii maqaa keenya karra kasiise kanuma biraati mee shirtimeetii kanallee xumureen jira deemee mee nyaata hojjedha kan kurtii san naa murtee ganni isse haa ta'u bakka shoo dhaqee mee daaqqoo san kukkutee too waxii kana hojjedha. Mee dinnicha kana kokkotaa dinnicha illee naa kukkutisiin hin jenne naan irraa fadhe ayi qalbii tana silaa kan qalbiin dubartii bakkuma 90 laalti kaanitti birratti kanattan dagadhee mee qoy shunkurtii naa kukkuttee dinnicha kanas kukkutee tanani daaqqattii sanis kukkutee nyaata inni hojjedhu jedhe kana hojjedha sanuyyuu hinataa miiqa hojjedhu jedha eechumaa fidee mucayyoon nana nyaatuma kana eessumatti nyaatan jedhee mana namichi kuni kan biraa kana laata akka qabaatin laata kan biraa kan qallabdu nyaata biyya ormaa kan eessaa fide takkaayyuu waggaa meeqa kan wajjin jiraanne guyyaa takkaa nyaata kana hojjedhu naan hin jenne akkuma biyya ormaan deema jedhee nyaata kana hojjedhu naan jechuu qabe maal akka inni jedhuuf garuu naan galle anis naaf hubatamaa hin jiru nyaatuma biyya ormaa hojjedhu ni jira mee irraa godhaamoti biyya olmaas ta'u maarraa godha guyyaa rabbi hojii isaa waaqayyo isaaf kaffalu akka barbaade godhu inni sunisuma cubbisiisa malee daaqqattii tana kukkutee tananii ruuziidhaan walitti hojjedhu jedhe eessaa argite jennaan miidiyaarraan arginaan jedhe yaan talako inni sa'aatii 24 miidiyooma kana laalaa oola takka wariidha jedha malee hojii mana keessaa mee maaltu si dhiba mee maaltu sitti ulfaata mee maal si gargaaru jedhee takka nan gargaaru. Ayii uma cubbuun koo kuni karaa sin dabarsu jedhee tanan sin abaaru garuu maafan waan sin abaarre fan qaba ati bu'aa dhanna tokkootiin ulachuu waan ta'eef kan abaares abaarramaadha sin abaaru jiraadhu hojiin ati hojjettu immoo harkuma keessiifaa dhiqu malee sin balleessi maalan godhan talaku yoo kanaa malee afaan koo hamaan dubbatin waa'ee isaallee hamaan dubbatin kanaaf meeqa hime hojjenneeti gara hojii bobbaana amma ammoo nutti iyyeeteecha nyaanni jedha silaa ammaayyuu kan hojjedhu naan jedhe kunoo laan talakoo gaafa hojjedhu siin jedhe daaqqoo kanatti kukkuttee hojjedhu gisee tokko mee baradhu anis biyya ormaa sayyoon deeme nadhi bodhee yaada kaa nyaata xiqqooshii baradheenillee haa ta'u kanuma keessa abbaan baqqalaallee yeroo tokko yaadeedhu yaadni isaallee bareedadha gisee tokko haa nama aarsuu malee amman daaqqoo kana hojjedhu naan jedhe yookaan biyya alaa sanillee amma hojjedhu naan jedha waan an beekuuf baqqaa tokkoffaa maxaramuu danda'a yookiin achi yoon deeme kanaafiyyuu abbaan baqqalaallee haa ulfaatu gisee tokko gaafanitti yaadu badeen qabu mee ganni dhaqeeti mee birrii wayii sittiin kennaa duqeeti wayii bitii koomme insee bittee eebbifame kunoo mee ka'ee tanani ambaashaa wayii isin hojjedha onnoo bichaanis nun ga'u daaqqoo bichaanis nun ga'u ambaashaa kana hojjedhee tanammee onnoo ittiin qabannee nyaannaa biddeen namni tolchuu hin jiru silaa anis sa'aatiin biddeen tolchuu hin qabu sa'aatiin lixii bukeeffadhu hin qabu
halkanii guyyaa hojii baay'eetu na eeggata daa'imni akkasii hojiin mana keessaa akkasii yeruma biddeen kana tolchuu dadhabe qixxuma kana sinii tolcha ruuzii silaamaan kanaan nyaattama jedhanii qixxaan barbaadu biddeen hin barbaadu jedhanii isa kana yoo shaayiidhaan illee unatta yookaan bunaan illee yoo dhudhani mee haa ta'uu qixxuma kana tolfannaa mee na gargaariti eelee irra godhiiti mee nannoo agasitti lixii kana bukeessee ka'an illee. Abidda akkas hin gubnetti gisee qabsiistu eeggadhu akkas hin gubne odoon gahin abiddi si guggubeetoo akkuma koo kana akka hin taane kanaafiyyuu akka abiddi si hin gubne eeggadhuuti qassi jedhii qabsiifadhu abidda fuulduraafiyyuu yeroon anis mana hin jirre abidda hin qabsiisin abidda hin qabsiisatti ofitti qabsiista waan ta'eef atuu daa'ima abidda jalaayyuu hin baane abiddatti gubatta sa'aatii kana kanaafiyyuu abiddatti of hin gubin abiddarraa of eeggadhu. Sin jedhan tala koo akkan tala tokkotti sin gorsa kanaafiyyuu mee amma lixii kana maragan sukkuu bukeesse daabboo yookaan immoo ambaashaa jedha sana hojjedhe ganama qorsiidhaa fi nu gargaara nu tajaajila haa ta'u eenyutu biddeen kana gadi jedhee tolcha eenyutu hurraa guure eenyutu eelee kana jala onnoo godhee qoraan kana obeessee too biddeen kana tolcha makaraadha innillee hojiin mana keessaa dhugaa waaqaa hojiin mana keessaa baay'ee ulfaata gaafa laalan salphaa fakkaata malee kanaafiyyuu akkana yeroo bukeessitu laasoo giddaa fi zayitii bichaatti qicadhu waan biraa ittiin qicin agartee bishaan xiqqoo shillas goradhuuti kaameraadhaan illee yoo hojjechuu baatte inni kunii fi inni sun tokkoo miti haa ta'u kuni lallaafadha abbaa baqqalaatu natti maal akkanatti hojjedhu jedhee malee kan Itoophiyaa keessatti nuti hojjennu kan nuti beennu ambaashaa gaafa hojjetanii kaameraatti itti godhama inni garuu kaameraa ittiin godhin bishaan xiqqoo shi'oo isiiti soogiddaaf zayitii bichaadhaan tolchi qallaaliin mi'aawu jedhe gaaftu keessaa bidde abbaa baqqalaa jennaani akkanatti miidiyaa gubbaarratti dubartittiin takka yeroo barsiistu arge jedhe dubartiirraa barate inni waan hundumaayyuu. Intala ati nyaata san hin bilcheessine eessa jirti waan mee deemi nyaanni kun hanga ammaan bilchaanne sa'aatii meeqa kan nyaata kanarra dhaabbatte sila naasofti moo nyaata hojjetti mana gammaa nyaanni kun hin bilchaanne eessa jirti mee deemi waami maal edda gammaa sa'aatii kana hundumaa nyaanni kan hojjetamu fochoguun ana qaatati warii baran dhaabbadha galle sa'aatii meeqamma silaa kan galle sa'aatii 5 amma sa'aatii 9 sa'aatii 4 muluudha hojiin ishiin hojjettu nyaata takkittii bilcheessuu dadhabde ishii hojii mana keessaa hojii takkittii kana hojjechuu dadhabde gabaree kuma qallabdi moo nama tokkichaadha silaa mana kana keessa kan jiru maani hojiin ishii nama gaarrama dubbiin ishii gisee hunduma fochoo guduu nama tokko qallabuu kan dadhabde gaafuma biyya ormaa deemte sanuu kamattuu nama san qallabdin jedhee meeqaa jaranatti niyyuu yoo itti yaanillee nan jaanjessa mee cal jechuu wayyu cal jedhee yoon itti iyya sammaa itti iyyuu kana iyya kana amma garaatti qabattee gaafachi deemte amala irratti jijjiiramti silaa bara kana yoo ala deemanii amala jijjiirratanii kan biraa fa'aa eerumu jedhani mee kanarraa hojjechuu naa wayya afaan godhetti qabachuu meeqaa dhuftu. Maali abbaa baqqalaa maashinuu mana seetee harkaanan hojjedha malee maashinii arabaatiin hojjechaa hin jiru be nyaata arabaa hojjedhu nyaanni kun hojjechuudhaan mee sa'aatii namatti fudhata maashinii moti maalumaaf obsan qabdu abbaa baqqala maalumaaf wanta tokko obsitee na dheenni hojjechaa hin jira maali waanuman taa'u sitti fakkaate mana keessa amma akkuma taatoftu kanatti hojiin hin jiru jettee akkuma ati dhaadattu kana mee kootti hojjedhuuti ilaalin jedhebe hojii mana kana keessa kan qabu ana daa'ima kan kan raffisu ana daa'ima kan kan mana qulleessu ana kan kafana miiccu ana kan nyaata hojjetu ana kan nyaata nyaattanii sana kastan dhiqu ana eenyutu jira kan biraa kan gabaa deemu ana kan korreentii dhaqu ana atamma akka daa'imaatti yaadda abbaa baqqala gisee tokko yaanni kee kun na aarsa akka daa'imaatti yaadimmee abbaa baqqala nama yaada qabu ta'e akka nama yaada hin qabneetti hin dubbatin dubbachuun nama dhibu hojjechuutu nama dhiba malee kanaafiyyuu namni hojjetu namaaf yaada namni hojjenne immoo eessatti namaa yaada odoo hojjettee naa yaadda amma mee amma afaan daddarbaa kana maa dubbatta anuu taa'aa hin jiru akka dubartii namaa anuu kottee koo lamaa walirra kaa'ee taa'aa hin jiru hojjechaa hin jira harkaan miila kootiinan hojjechaa jira sijjamma yaanni kee kun dhugaa gisee tokko baay'ee mana aarsa akkaataa itti dubbattu akkuma sitti toletti hin dubbatin
itti yaadii dubbadhu. Nama aarsa dubbiin kee. Kanaafiyyuu itti yaadaa dubbadhu. Mee amma deemi wariitti. Wariin iyyuu tana minaan namaa nyaata. Odooti manaa akka dubartii manaa godoggoddee haasaa godoggoddooyi. Wariin minaan namaa nyaatee booda namni non akkafa. Waruma isaan eegime waan biraatii moti. Namni warii hanqate yaannisa. Wariin iyyuu ayyoo jetteeni in deebi'a minaan irra. Ati garuu dubbiin kee sa'aatitti daqiiqatti mogolee namaa gadi buusa. Mee amma nyaatuma kana hojjedhuudhaaf daqiiqaa meeqa turteetta? Sa'aatii natti lakkoofta malee maal akkanan hojjedhu natti lakkaa'an jirtu ati. Mana keessaa ol deebitee nanya kan nyaatta meeqoo bishaanuma kanaa iyyuu dhuga. Ana gabargitee aguma sa'aatii san galleeti hudduun koo akkana gadi hin ta'e. Sa'aatii 5tti gal. Aga sa'aatii 5 kana amma sa'aatii meeqame? Sa'aatii 9. Aga sa'aatii 4 kana kotteen koo gadi hin deemu. Galee jennaan daa'ima kana hoosisee tanan gara hojii kootii bobba'e. Manni akkasitti kosaa'ee jira. Algaan akkasitti akka irraa ka'ametti kan kaleessa jira. Dubbatiin dubbii baay'ee amma hojjedhe. Haadha Baqqaluu yoo natti arte dhiifama. Dubbachuun beeka malee ilaaluun beeku. Dhugaadha sinii warri dubartii kuni hojiin keessan baay'eedha. Waanuma qalbii mootii mi'aa ta'u kaa minatti hin qabamin Haadha Baqqaluu. Anis natti dhufeedha kani dubbadhe karaa mi'a daraa kee natti dhaarini. Yaanni koo si aarsuus danda'a. Mee amma natti dhaarini. Waan numti sinaa eebbisu malee hojii sin hojjettan baay'eedha. Nuti dubbachuu beenna malee hojjechuus hin beennu, ilaaluus hin beennu. Dubartii akkuma arginetti itti faranna. Mee amma naa dhiisi. Mee haa ta'u abbaa Baqqalaa garuu fuulduraafiyyuu akkuma argitetti hin dubbatin mee haa ta'u. Kanaafiyyuu rakkoo tokko hin qabu kanarra ta'e kan boruutu fafeeggadhaa isiniin jedhaa eebbifama.